Nagaan isiniif haa guddatu kabajamoof jaalatamoo kan taatanii ilsaatuuf jalatti kan argamtanii maamiltoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kootii baga nagaa jiraattanii egaa guyyaa har'aa kana keekii hojjechuu eda wantoota keekiif barbaachisuuf yookiin ammoo dura maaliin akka godhu maal akka qopheessu isinitti agarsiisuudhaaf egaa iddoo kanatti kuni iddoo wantoota ammoo gogaa ta'e itti makadhuudha inni kun ammoo asitti killeedha hamma barbaadan hamma gochuu barbaadanii kun ammoo oiliidha zayita asitti ammoo kana dura ammoo keekii hojjedhe irratti harka kootiin mix godha har'a ammoo asitti mix godhu kireemii gochuu barbaada asitti killee jechoo iddoon kun ammoo iddoo ammoo wantoota akka gara zayita bishaan wantoota ammoo gara gogaan taane iddoo kanatti walitti maka jechoo isa kana haala kanaan qopheesseetiin jira egaa keekiin irraa wal wajjin hojjannaa maal akka fakkaatu wantoonni barbaachisan ammoo kunooti asitti pikin powderidha kunini pikin powder kun ammoo vanillaadha iddoo kanatti ammoo daakuudha kunini kun ammoo aanani isin barbaadani wanti lama qopheesseef ka barbaadan bishaaniin ka barbaadan aananiin sun filannoo keessanii iddoo kan ammoo ka jiru sukkaaradha kan biraa ammoo kan isinitti agarsiifne kun ammoo fiqiffaaqii loomiidha isa kana hundumaa iddoo kanatti walitti dabaladha jechuudha akka tokko waan waraabaatiin jiruuf dhiifama kanniin asitti walitti makaa bifa kanaani egaa wal wajjin hojjannaar tole inni biroo ammoo iddoo kanatti kan itti godhadhu jechuu kunooti kudhadhaadha dhadhaa kana jalatti ibsee deebi'eetiin akka ammoo keekni na jalaa hin qabne jechuu jalatti na jalaa hin qabne jala isaa dhadhaa kana ibsaa isin zayitiitti gochuu hin dandeessanii akka barbaadanii karaa biraa ammoo dhadhaa kana ho'iftanii kaataniitiin haala sanii dibuu hin dandeettanii ingidihi akka feetanitti anaanuma kanatti hojjedha iddoo kanatti ammoo kunooti kun sukkaara koo qopheesseera asitti ammoo daakuudha iddoo kanatti walitti nan makaa harka tokkoon waa waraabaatiin jiruuf na of kolchaa isiniin jedha egaa kunoo nafa isaa dibee wal geesseera kana booddee kunoo daakuu akkas gootanii maaliif hin qabatuuf bifa kanaan wal geessitan kanuma kanaan marraajissa kunoo akkanatti kana qopheeffadheera egaa keeka uduun tolchine kana hunduma dura qopheeffachuu qabdanii amma immoo iddoo kanatti kunoo daakuu koo hamma barbaadu egaa isiniin jedheetiin jira keekii akka isin godhatanii killeellee daakuullee zayitallee sukkaara waan hundumaa ogummaan harka keessanii kana jedheetiin wanti ammaantii isaa isinitti himuuf hin jiru maaliif jennaan namni tokko keekii xiqqaa godhachuu danda'a kun ammoo guddisee akka maatii isaatiin godhachuu danda'a asitti amma ijoolleen baay'ee fayyadamti namichillee ndomneen gadda hojjadheetiin ture dhumateen amma isatu ani hojjechuuf hin barbaanne har'a akkuma argitanii tokkotti buuseera amma ammoo kun walakkaatti buusa inni biroo immoo inni kun ammoo kuno pikin powderidha isa kana asitti walitti mattu namni tokko gingilshaadhaani wannan godha bifa kanaaniin walitti makaa qalalli gootanii hojjechuu hin danda'ama kabra ammoo kana asitti walitti maku kan naafee inni kun ammoo vanillaadha vanilla amma kana xiqqoomatti godhattan jechuudha guddaa mitiyyuu inni foolliidhaaf foolli isaa baay'ee namatti tola foolli ka maannoo maqaa isa
killee kan balleessu isa bifa kana walitti makeera. Amma immoo asitti killee kana gargar baasa. Zayita kiyya asitti buufadha kunuuti. Egaa killee koo gargar baaseetiin jira. Asitti killee boora, asitti ammoo bishaan isaa adda baasee jira. Amma kan asitti kireema hojjedha. Egaa yoo keekii keessan hojjettan xinqaaqeen biraa kan gootanii qirfiitiin keessa seenuu isaa cheek godha. Kan ammoo kun gogaanii maal killee kun jechuudha. Xinqaaqee godha as keessatti keeka keessaa isin wanna jedha. Amma kun maashinii godhana. Egaa kana hojjedhee walakkaan baasee isinitti deebi'a. Kan biroo ammoo kun asitti ammoo oovana kiyya reedii godheera. Akkuma argitanii dhibbaa fi amma taa'oo 150 irratti baneetiin jira. Booda ammoo asirratti deebisa 120 yookiin 140 akka kanatti hin godha. Maksimaamni isaa kana fakkaataa egaa. Argaatanii kunoo killeen akka ta'aatiin jiru kunoo sukkaara kiyya xiqqeessaa kilisaa ittiin mul'ataaraan ta'a. Dubbiftanii ittiin naqxanii xiqqoo gochaatiin. Amma sukkaara kiyya hundumaatti buuseera. Amma hamma dhumaa banaa sirriitti akka manaa ta'u. Asitti kunuuti aanan kun asitti ammoo kireemii naa ta'aara. Asitti ammoo kunoo akkana dabala walitti makaara. Aananii killeedha loomii isaan kanneenii. Egaa madaakuu kiyyaa sin makaa kanas fixeetiin jira. Kunuuti ifuma argitan kanaan xumureera. Egaa kireemiin kiyya kunoo asitti kunoo kan amma maal goona daakuu kana fuudhaa kanatti makuudha. Naaf mijataa miti harka tokkoon hojjetaatiin jira. Yeroo tokkotti buufadheera. Haga kaameraa maanii qacaruuf. Haga kaameraa maanii qacaruuf harki kiyya lachuun hojjeta jechuudha. Tokko kaameraa qaba. Akkasii. Egaa walitti makeetan nan deebi'a. Kana bifuma argitan kanaani nafattu. Egaa walitti makee jira. Amma immoo kireema kootti godha. Kunuuti bifa kanaan walitti maktu. Bifuma kanaani guddiftanii dhahuun qabdanii akka ammoo kireemiin wannaan isaa gadi lakkifne suutuma suuta harka keessa qabataatiin akka ammoo wal fudhatu gootanii. Egaa kunooti xumureetiin jira walitti makee. Kun akkuma argitan walitti makee xumureetiin jira. Amma immoo gara
itti godhu qopheeffadhetti garanatti garagalchuudhaaf xumure. Egaa bifa kanaan kunoo keekni kiyya kunooti. Amma kana gara ovenii kunoo asii xumureera. Gara ovenii galchina. Walumaa wajjin kottaa galchina. Egaa kunooti. Kunooti akkuma isin jedhu oveniin kun baay'ee waan jennee fi daqiiqaa 40 amma 45ti. Oveniin keessa yoo ammoo baay'ee ka'u 35tti illee haga 40tti illee fixuu dandeessu. Egaa kana fakkaata dhuma isaa wal wajjumaan laallaa wal wajjin turraa. Ndaalo saka lebau koma macam mai saka. Ndaalo saka lebau koma macam mai saka. Ndaalo saka lebau koma macam mai saka. Egaa yoo inni qabbanaa eegnu kanatti deebisa. Iddoo kana ta'a sirraa fayyadamu. Fedha waaqayyoo ta'e gaafa biraa keeka kana bifa biraatiin hojjedhee jechuun isuma kana kireemii hojjedhee isa wajjin yeroo qabaadhe hojjedhee isinitti agarsiisa. Keeka qallaalimatti manatti hojjedhe lidataa fi wantoota garaagaraa yoo qabaanne yeroo ammaa kana biyya keenyatti bituun isaa qaaliidha, xiqqoo guddiidha. Kanaaf ammoo keeka xiqqoo hamma haganaa geettu muramee gurguramu birrii beeqaan bitta. Mana keessatti akka kanaan hojjetaniitiin gargaaramuu yookiin itti fayyadamuu hin danda'ama. Ayyaana yoo ta'e, nama bira qabdee dhaquu yoo ta'e, lidata yoo ta'e, wantoota garaagaraa egaa qophii garaagaraa namni qopheeffata. Akkas godhachuu hin danda'a. Ilaa dhadhaan qara itti goonee kan nu fayyadu amma laalaa xarzii isaa kana ila keekiin dhiiseetiin jira xarzoota. Ilaa xarzii fi keekiin walitti hin jiru. Akkanatti yoo ammu seeraan namaaf bahu kun akka kana amma as keessaa baasuuf guddaanaan ni buuyyuu kaduma galagalcha jechuu maaliif keekii fi wanti garaagara jira jechuu. Kanaaf bifa saniin kan dura dhadhaa ibsellee akkasitti ibsaatii hojjedhaatii mana keessanitti bakka hojjanittis hojjettanii akkanatti ammoo itti fayyadamuu hin danda'ama isiniin jechuun barbaada. Egaa kana fakkaata keeka isa biraatiin yookiin ammoo waan biraatiin hanga walitti deebinuu fi nagaatti naa turaa. Booda yeroo ammoo qabbanaa'ee qorrasu isin agarsiisa. Bye bye. Tole hiriyoota koo egaa ijoolleen akkuma mana barnootaatii galtee itti dhaabbattee keekii kun waan illee amma ofii kootiin bitaatiin jira. Kun akkuma argitanii walumaa galatti keekni kiyya dhugaa baay'ee kana kunooti kana fakkaata. Innaa kottaa nyaannu baay'ee jaallatti mucayyooni. Akkuma mana barumsaatti dhufteen irratti kufte kana fakkaata. Innaan keekii biraati hamma walitti deebinutti nagaatti naaf turaa. Kottaa hunduma keessanuu gayaa haa nyaannu. Waan hagammaa na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Warri ammoo maatii kun taane maatii naaf ta'a like, share, subscribe gochuudhaan isiniin jedha. Bye. Ndaalo saka lebau koma macam mai saka.